Qonnaan bultoonni godina Shawaa Bahaa aanaa Booraa bara kana roobni yeroo roobuu dhabuudhaan dhiibbaa nurratti uumus rooba argannetti gargaaramnee qamadii kilaasteraan facaafne irraa callaa gaarii abdataa jirraa jedhu. Lafa kana boqqoolloodhaan uwwisuu barbaadee silaa qonnaan bulaan keenya sababa roobni duubatti harkifateen amma gara qamadii deeffatee har'atee waan kanatti garagalee jechuudha. Sababa kanaan immoo xinnoo qonnaan bulaan keenya wanti miidhame lafa boqqoolloof karoorfatee fi kan xaafiif karoorfate kan qamadiif karoorfate adda adda waan ta'eef kan boqqoolloo san fidee qamadii kanarra buusuun isaa xinnoo qonnaan bulaa keenya irratti sanyiin ba'aa ta'ee ture tanaan dura jedhi. Ba'aa ta'eeti baay'ee bakka qonnaan bulaa harka qalleeyyii turanii qamadii kana guuttatu dadhabanillee akka aanaa keenyatti baay'ee bulchaan deeggaraa ture jechuudha akka tanaan dura jechuudha sanyii irratti bakka rakkatan deeggaraa ture sanyii kennee fi deeggaraa ture wal gargaaran qamadiin ati ilaaltu kun uwwifamee akkana ta'e jechuudha. Qonnaan bulaa 800 ol keessatti hamataa jechuudha. Kanaaf bifa gurmaa'een kilaasterri kun kan hojjetame wal deeggaruudhaan qonnaan bulaa harka qalleessaa qonnaan bulaa duree wal gargaaruudhaan qonna wal gargaaruudhaan kanaan kan hojjetame amma ga'e jechaadha. Akka godinichaatti bara oomishaa 2014-2015tti qonna gannaatiin midhaanota gurguddoo fi midhaan zayitaa jaarratti kilaasteraan misoomsuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Kunuunsi isaa amma tanaan dura gizee qonnarraayi lafa qonnarraayi kan ka'u irraan deebisee har'atee facaasarraayi facaasas akkuma kanatti wal ijaaranii kan qotiyoo qabu qotiyoodhaan kan tiraakteera qabu tiraakteeraan wal ijaaranii har'atanii qotanii facaasarrattis akkasutti facaasanii har'atanii amma immoo waqtiin kun waqtii aramaati aramarra jiru jechuudha. Aramarra jiru aramaan kunoo gara xumuraatitti deemaa jira waan. Amma sadarkaa aramaa to'atu turre jirra. Harkaanis aramamaa jira darbee naannoo aramaa mul'atutti. Amma harkaan keessaa qulqulleessinee qamadiin kun akkuma argamaa jiru daraaraa jira waan ta'eef daraarutti jira. Kana booda gara qoricha waagii isatti fayyadamutti amma aramaa keessaa baafnee irra. Qonnaan bulaa amma humna isaatiin kun qorichaan kun immoo harkaan amma humna isaatiin aramaa qulqulleessaa jira. Torbee kunis torbee aramaa jennee qabannee hojjechaa jirra jechuudha. Wanni guddaan ammatti of eeggannoo gaafatu waagidha. Waagiin akkuma beekamu hagayya bultii 15 kanaan booda ni eegala waan ta'eef ammarraa kunuunsa isaa kanarratti qorichi waagii ammarraa qonnaan bulaan keenya biifuu eegale waan ta'eef aramaa olmosti to'atameetiin jira. Ammatti waagidha jechuudha. Kunuunsa kanarratti xiyyeeffannoon qonnaan bulaan itti kenneetiin hojjetamaa jira. Qonna gannaatiin lafti dhibbeentaan 99 ol midhaanota gosa garaagaraatiin uwwifameeraa jiran itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Shawaa Bahaa obbo Masfiin Tashoomaa. Keessattuu barana xiyyeeffannaa guddaa kenninee hojjechaa jirru maalinni dhimma sanyii baay'isuuti. Akkuma beektu sanyiin baay'ee rakkoodha. So rakkachuu qabnu waan ta'eef ofiif baay'isnee qaamni hordofuu fi beekamtii kennuun jira. Inni akka hordofuu fi akka beekamtii kennu taasisnee ofiif oomishuu hin dandeenye waan jedhu san qabanneeti hojjechaa jirru. Keessattuu qamadii irratti hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Kaanis xaafiis akka godina keenyatti kilaasteroota gurguddoo godinni keenya xaafii aadaatiin hin beekama. Isa sanis xiyyeeffannaa kennineeti hojjechaa jirru. Wabii nyaataatiin of danda'u irrayyuu darbee oomisha qamadii gabaa alaaf dhiyeessuuf kaayyoo mootummaan qabate milkeessuuf hojjechaa jiraachuu bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaa Buwaaqoo himaniiru. Godina keenya keessatti yoo xiqqaate qamadii hektaara 150 inni hojjanna jennee karoorfannee roobni yeroo roobuu dadhabuu isaatirraa kan ka'e lafti boqqoollootis gaman akka deebi'u goonee naannoo hektaara 200 olii godina kana keessatti yeroo jalqabaatiif qamadii facaasuun jalqabamee jira. Isa qofaa miti qamadii faca'e kunniin bal'aan isaa akka agartan kilaasteraan qophii lafaarraa kaasee hanga facaasaa isaatti hojjetamee jira. Amma umrii biqiltuu kanaa gaafa agarru bal'aan isaa wal fakkaata. Sababni isaa qophii maasii isaa wal fakkaata. Sa'aatii facaasaa isaa wal fakkaata. Waaslaa paakeejii qonnaa keessatti barbaachisan guutuu guuttatee jira jechuu dandeenya. Qonnaan bulaan waan hojjetu irraa galii gaarii akka argatuufis xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Qotee bulaan kilaastera kanaaf waan oomisha kanarraa galii gaarii akka argachuu danda'uuf gabaadhaaf hojjechaa jira. Kilaasterri kun hundeeffamuu isaarraa kaasnee qulqullinnaa fi baay'inaan gabaadhaaf oomishuudha. Kanaaf qamadii nama oomishnu kun kilaastera guddaadha. Naannoo hektaara 31ti. Aanaa lamuunitti dabalata. Ganda 9 inni kun kan ta'uu qabaatu gabaadhaaf waan oomishneef
istaandardii barbaadamsan yoo oomishne haga ala erga hojjetuu dandeenya bara kana. Maaliif qotee bulaa kana walitti gurmeessinee finneerra. Oomisha guddaa asirraa eegama. Yoo xiqqaatti naannoo kuntaala miliyoona 3 asirraa galchuu dandeenya. Kanaaf yeroo jalqabaatiif qotee bulaan kun qamadiyyuu oomisha sarraa hafee gabaa biraatiif dhiyeessuudhaaf hojjetaa jira jechaadha.